waaqayyoon arguudhaaf waan akka waan isinitti tokko qulqullummaan jiraata. Haasaan keessa, yaada keessa, ilaalcha keessa fuula waaqayyoo. Roota kudha furarraa waaqayyoon kan qulqullaa'e waan addaa. Roota boqonnaa lakkoofsa kudha. Maatiiwwan 5-8 irraa garaan isaanii kan qulqullaa'e eebbifamoon isaan waaqayyoon. Karaa barumsaan waaqayyoo kan mul'atu, waaqayyoo kan mul'atu karaa qulqullummaa. Ni lammaffaa waaqayyoo karaa kadhannaa mul'ata. Waaqayyoon kadhata. Yeroo deemtan, yeroo kaatan, yeroo baatan yaada keessanii waaqayyoo wajjin wal argaa deemaa. Dubbiin hafuuraa akka kana keessi keessa na jabaa ture Phaawulos waan ta'eef keessi keenya waan qoraaniin guutin hafuura waaqayyoo hafuura sagalee waaqayyoo mamiin jennu jedhan keessa keenya kun hafuutu keessi keenya ajabaatu keessi keenya ajijjiiramu mukii hidda gadi yaabata obboloota koo faarsaa tokkorraa maal jedha namni tola akka nama muka bishaan qaxara dhaabbatee akka muka biyya keenya bishaan qaxara jiru akka muka biyya kanaa akka baala ta'e baala deemu muka bishaan biraa biyya keenya olaaltan yeroo hundumaa lalisee jiraatu hundumaa jettee keessi keenya fuula waaqayyootiin sagalee waaqayyootiin guutamnaan hin lalisna gadi baanee baala qabna jireenya keessa coolligaan deemu nara quraan deemu hin ifna ija gaarii laanna waaqayyo ija gaarii nurraa waaqayyo nu haa kanaaf obboloota koo yeroo isaa waa'ee waaqayyo yeroo dhagaa deemu yeroo barumsi baay'ee baay'ataa jirudha waaqayyo maal jedhama wangeela Yohaannis boqonnaa 15 boqonnaa 16 dubbifadhaa deebi'aa immoo ergaa Yohaannis boqonnaa 11 dubbifadhaa tokkummaan keenya abbaa wajjin ilmaa wajjin hafuura qulqulluu wajjin jira mul'ata boqonnaa 3 lakkoofsa 8 dubbifadhaa kan barbaada dhaabate yeroo dubbifaa jira eenyullee yoo ol gale walitti gala isaa wajjin nyaata nyaataa jira anis isa keessa jiraadha innis immoo ana keessa jiraataa jira waaqayyotu nu barbaada Acha sana pagama ergaa koo gara xumuutti gaafa dhufu Phexros isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 18 gaafa laalle Kiristoosin beekuudhaaf ayyaana guddataa jira. Har'a isa lammaffaan ilaallatu ayyaanni maal akka ta'e yeroo biraa laalla ayyaana guddachuu amma garuu waaqayyoon beekuu isa fudhatee ayyaana dubbachaa. Ximotewos duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 5 gara keenya dubbise kakuu haaraa achi deebi'ee kakuu moofara jedhamee kakuu haaraa tiraafii irra jiraata waan ta'eef. Ximotewos duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 5 lakkoofsa 16. Akkas jedha. Inni lakkoofsa tokko kana inni fudhachuu dandeessu lakkoofsa 16 dubbise. Namoonni hundinuu itti guddachaa adeemuu kee akka arganitti dhibama 300 irra jira kakuu haaraa 300 irraa dubbisaa jira. Namoonni hundinuu itti guddachaa laawwadha itti guddachaa adeemuu kee akka arganitti kennaa kanaan hojjetu itti soofadhiisi kennicha tokko gadhiisu hin qabiniidha. Ati ofii kee barsiisa keessa eeggadhu itti jabaadhu akkas gochuu keetiin mataa kee warra si dhaggeeffatanis gara fayyinaatti ni geessita. Waaqayyo nu agarra. Itti gad of dhiisi kennaa kanatti namoota hundumtuu guddachaa deemuu kee argan dabalaa deemuu kee argan ati barsiisa keetiifis of eeggadhu itti jabaadhu haasaa keetiifis of eeggadhu waan dhumaatti of eeggadhu akka gochuu keetiin mataa kee isa jalqaba taane immoo warra si dhaga'anis karaa hundumaa guddachuu kee mul'atu. Ameen. Waaqayyoon galanna. Intini kana yookiin immoo iddoo kana kutaa macaafaa kana lakkoofsa 11 ka'ee obboleessi keenya Dr. Mulataa kennuu barbaada. Kanaaf wanti duratti dhufee yoo dubbise iddoo kana jechuudha. Kootiinis duraa boqonnaa immoo lakkoofsa 11 kaatee isa yoo dubbifatte. Kana hundumaa isaan abboomii isaan barsiisi dubbii afaan keessaa ba'uun akka jireenyaatti jaalalaan amantiidhaan of qabuudhaanis amantootaaf fakkeenya ta'ii namni tokko illee ijoollummaa keetiif sin tuffatin hamma ani dhufutti immoo caaffata qulqullaa'aa namootaaf dubbisuutti gorsuutti barsiisuutti of kenni sagalee raajii dubbatameen maanguddootaafis harka isaanii mataa kee irra kaa'uudhaanis kennaa hafuuraa siif kenname si keessa jiru sana hin dagati. Namoota hundinuutu guddachaa deemuu kee akka arganitti kennaa kanaan hojjedhu itti sookkachiisi. Yoo kana goote ofii keessa namoota biraas hin oolchita. Waaqayyo si haa gargaaru. Kanaafuu barumsa barbaachisaa ta'e uummata biraatti baratteetta. Keessumatti immoo as turtee obsuun kee obsaan Waaqayyoon jechuun ani obboleessa koorraa Dr. Mulataa irraa baradheera. Yeroo naannoo sana gara waggaa keessa deemu kan taa'eera obsaan Waaqayyoon eegata. Namoota baay'een
Jechuun dharree babal'annaa maal abbaa jiru kun sana deeggaranii kan biraa jechuu dandeenya. Garuu isa nurka jiru waaqayyo kan nuka tuffatu qabu maqaan isaa ulfaatu. Waanuma nu barannee nu qabu waaqayyo nuka tuffatu qabu jechuudha. Hamma dhumaatti waaqa isaa eegaa ture. Waaqni inni eeggate garuu isa yeellaa sana maqaan isaa ulfaatu. Na waaqayyo waan gaarii isaa ammayyuu gaa guddinni kee karaa hafuuraa dabaluu dandeenya jechuu barbaadu. Fayyisuu kee nama fayyisu karaa foonii duwwaa miti gaafa karaa hafuuraa sun gargaartuu irratti hojjetaa turte karaa hafuuraa dabalu namatti tola jechuu kooti. Innaan biyya guddate jiraachuu miti nama guddate waaqayyo nu haa taasisu. Guddinni keenya gar tokkoo miti guddinni keenya karaa hundumaa nu baata. Namni tokko karaa foonii barata jiru karaa hafuuraa garuu ganaa jiru. Namni tokko hafuuraa barata jiru foonii immoo qaban. Akkasuma baalaansii kan ta'e waaqayyo nu guddisuu barbaada maqaan isaa ulfaatu. Karaa hundumaa guddachuudha kan inni jedhu. Iddoo tokko ture obboleessa keenya yeroo darbe gara jajaan darbe innaa duraan kan malee ilaala gaaroo hojjetaa ture jechuun kun hin jaallata innaa ofirraa boqotu inni barfadhaa paastar fuuldura buunee naan jedhe fuuldura idaa kan hundumaa taraa isaa tokko jedhaa jedhe maqaan isaa ulfaatu. Lafti tokko waan fuuldura utaale aanuu mi wayii namoota badaa faarfannaan dandeenye jedhe iddoo biraa jedhu kan dhoofate innaa of qabuun barbaade inni garuu jadi aja gue supaya gue sewa kesabaran, jalan dewa kayu. Sehingga dia kan gue garan nama wakil wargana, senyit itu yang sebiasa pacaran. Yokin bio ke satu bio jabat dia tu balik apa kau pilih muda jual dalam masa awal. Kadang kan kau ini tapi pilih muda jual dah. Satu kau itu ramai muda jual dalam masa awal. Nah itu nama itu lah jadi. Wakil itu makai sadar kita dalam kisah kansa awal. Nah kenapa? Boleh sekali bayar gambar bahwa hewan sapi itu berapa misi pun bayar kan tidak? Boleh pun sadar ini. Nah soalnya garu bayar bukan mana? Warga saat jawab ya sudah kisah terkami terjalan aja bersama anda kan ada wahang kamu tuh sih kunakas lo ini sama sampai hamam mata jalan tuh warga yang mau bukina bisa kayak yang ini kena sabun karena aku tuh mau buat deh pakainya garis pasang beda kawan pasang karena warga kan kena magalas anak Hundu makanya kalau wakil muda semua rasa. Amin jendu. Akamu saya yang wakil dari barat kira tu wanjun ni kamu. Wakil orang rumah baju dan dah. Kenapa baju tu orang jerat aku? Aina sini jendu baru wakil bisa ditamu. Anu wahai kamu seberang itu dengan wakil itu kemana wakil yang betul betul tu. Wakil yang beruman wakil yang curang kulkul mana. Wakil yang berada kulkul mana. Karena ada yang rumah mengurami wangan ada yang kebetulan dia. Konferensi keras ini kan gudanan kan bawa wakil itu muda susah. Tapi wakil itu muda tu mau, wahai nama wahai wakil itu maksud, maka asal berapa petani jenuh. Namun surat kata ini ifna, yang surat tu wahai asal itu kediban ini kan berapa orang bawa. Karena itu mereka rekis wakil itu muda, udah bina sama desi nama raja ini. Namun itu lupa tu beran, doi itu muda ni musuh mereka ni asal, kan ni orang itu ni asal, angkaran jenuh berapa. Dapat kami wakil